يقول ربين والله ربي يو هجنت كسي أتي تدلو إتي هجنت كسي دلا يو أتي أبري أستاذ مفرق في الجانا كإبادان كمني ربي خن كيكو بان كمني أكنو متى كمخدة لتي ودتي ربي نقاف سغلا كو إبادان دلتي كإبادان كمني ندا يا رب نلقي ما نجو kadhadheen dadhabetti naasa'een dadhabe afaan isaa wallaalee barkuulle. Takka salaatee rabbii keetti awwaala hin kijibin hin barbaachisu takka ibaadaa goote istighfaara goote. Itikaafa galee lafarra daa'imeen kadhadhee dadhabe masgiida galee kuullee ko. Rabbi jakee biraa jarjaruun qabdu. Wallaahi rabbii yoo waan inni keessaan guute rabbi siif guuta wallaahi na amani warabbal kaaba rabbi siif guuta. Ani rabbi irraa addu milkaa'e. Ana faanuma isaa wallaalee baay'een hojii rakkadhe barol qabee gaqqabe. Reenfa firaa torba garagalchu jedhanii gaggaragalcheen dadhabee bara. Akka kadhattu wallaalte. Akka kadhattu wallaalte. Akka kadhatanii jirtu wallaahi. Reenfa firaa torba garagalchu jennaan kuullee as garagalchee achi garagalchee ol fuudhee gaf fuudhee soomee sagadee daa'imee dadhabee waaqayyo na yaadate boo yeroo guyyaan ga'u. Eegami liqnee nagaa taane. Ayyatu biyyattuu awwalee biyyattuu farshoonii farshoonii duudamoon duudatti. Biyya farshoonii duudamoon duudu. Rakkoo maalii qaba yoo dhugame maali islaama miti yana? Nan qaama. Farshoo godhachaa waan rabbiin haraamsir farshoon haraame akka amantii islaamatti waan rabbiin haraamsir godhe. Caatiin halaalamu haraam. Qoy caatiin halaalamu haraam. Jimaan caatiin halaalamu haraam. Caatiin haraam caatii siifin nama dhaggeeffadhu nama tana qabu caatii abbaa firratti haraameysa rabbiin haraam hin goone. Okay caatiin halaalamiti. Caatiin haraamis hin jaamne halaalis hin jaamne. Anamma jimaan qaamaa na dhaga. Jimaan qaamaa gaafa maraqana eessa abbaa koon dhaqa. Dirqama yookiin dallaa shamarranii jala naannoo qaba yookiin araqee dhuguun qaba yookiin immoo waa baddeessuu qaba caatii. Caatii immoo shari'aata laalanaa godhe yeroo sana. No, shari'aan halaal hin goone haraam illee hin goone. Laal jimaadhii si bunuma kanaahu abbaa firratti haraamis abbaa firratti halaaleysa. Hoo qaama keetiif siin taane haraam firratti guddaa hojiin qaamaa ture. Sheekhi gurguddaa wajjin qamaa ture. Qamaatiin islaamummaa keessas hin baaftu. Haraam illee miti halaal illee miti. Farshoo haraami. Zinaan haraami. Kootii mookeetti ni tarkiin. Waan ifa beeku. Tabtab godha. Sirraa'eera amma. Jiraa sagaleen koo. Ni jira deemu. Tabtab godha. Kan siiti mookooti. Tabtab godha Oromootii gaale. Kuullee. Sheekhi wajjin wayyee. Malakeeti malaan boo deemtaa si gattaa'e. Copy linki godha guys. Amma reef deebita laa kuno. Maalaa softee kaate? Obboleessa kiyya bunaawu abbaa firratti haraameysa. Fakkeenyaaf bunni nam tokko qonnee dhukkubsa. Namoonni akkasii haraam firra godhuu danda'a. Haraam jechuun dhoorkaa jechuu. Jimaalleen akkasuma akkuma bunaa sanii abbaa firratti haraameysa. Yoo fakkeenyaaf jimaa gaafa qamaatee qaamni saalaa keetii si ka'uu danda'u siin ka'uu ta'a. Namoonni akkasii firratti haraameessuu danda'a. Namoonni garuu hojjetanii ittiin mirkaananii dalagasan halaal isaan biratti. Akkas dhugaan jirtu akkas. Amma bakka sana dhaqin na dhaga'i bakka sana dhaqin. Jimaa qaamuun hin danda'ama moo hin danda'amu akka amantaa islaamaatti yookiin rakkoon qabne yookiin danda'amu naan jedhu. Nuti cubbuun dubbannu obboleessi nuti uummanni islaamaa cubbuun dubbannu haraam hin jaamne halaal hin jaamne. Farshoo wantoota akkasii. Namni baay'een hin qaamamoo akka jimmaaf akka harargeetti namni baay'een hin qaamamoo hin qaamu. Ni qaamaana akka jimmatti illee ni qaamaana argeen ni qamaati arsiin ni qamaati ni qamaana. Okay. Anis akka dhalataa jimmaa tokkotti nan qaamaa ture yeroo maraqqane dirqama mana farshoon dhaqaa jechuudha. Maqaan laatiin mana farshoo keessatti guddanne nu. Galatoome oomenne kiyya. Mana farshoo dhaquun ati walumaa galatu abrii islaamummaan qabdu daangaa islaamummaa keessaa illee bahuu baattu farshoon amma islaamummaarraas hin baaftu. Haraami garuu dhoorkaadha. Sumaatu duraan rabbii keetti wallaati. Saabota dhugaa turanii bar farshoon rakkoon qabu. Saabonni dhuguu ture dhugaa. Ammoo saabota gaafa haraam jaalirraa kaanii dhugne. Sun gaafa zamana wallaalummaarraas dhufa waan ta'eef. Anamma yeroon islaama turetti akkamitti waan saabaan godhaa turan dhiisa gaa. Amma jarri dhugaa turan hundi jaraa jannata keessa jiru jedha amantaan koo. Akkamittan dhiisa yeroon islaama ture dhuguu. Zamanni suni zamana dukkanarraa na Muhammad ergame sallallahu alaihi wasallam ergame booda baroonni sun ka haraam ta'e. San dura zamana wallaalaati zamana dukkanaa ture bar.
Zamana gartee Okay. ergamaan kunis kan hedduu ture bar. Nabi Muhammad Si dura galtee? islaamummaan hin turre jechuudha. Hatta Nabi Muhammad Islaamummaa dura dhiisi, Nabi Muhammad dura dhiisi, Nabi Aadamuu Islaama. Karraa dura kalaqamee Islaama. Okay. Nabi Muhammad dura islaamummaan eega ture dukkana maalii keessa ture ree biyyi? Fakkeenyaaf mee akkamitti si bare Nabi Isaa ture. Nabi Muhammad dura Nabi Asir dhaggeeffadhu. Waan hin beekne Allah walam jedhin bira qoota. Nabi Isaa Allah dura waalam ture. miti. Ummanni dukkana keessa ture maanaan jedhe. Dhaggeeffadhu siif hima. Nabi Isaa dura ture. Nabi Isaan san booda samitti ol fuudhame booda zamana dheeraa tokko jidduu tana ture. Ergamaan osoo hin turin dura san booda Nabi Muhammad ergame. Gaaffiin kosii galeeraa kullee. Obsi habibi siif fida. Obsi namoonni erga tana lameen jidduutti khaanif ergamaa khaanif kan jidduutti jechuun osoo ergamin dura namoonni shirkii adda addaa keessa ture. Ifumaan akkanumatti san booda Nabi Muhammad ergame ifa addunyaati jechuun inni walumaa galatti aalamaaf ergame. Akkatti kam? Ati haasaa kootu siin galee bar kullee koo. Wallaala shirkii dura muka gabbaranii aduu gabbaranii wantoota garaagaraa gabbaruu ture namni. Isini qashtii ilaan talli kun Nama gabbaruu. arargee irraa pheenxee xaateen talli kun ilaan utuu fudhate kullee arargee keeti kunis. Qashtii Mirga seeti nuti amantii namaan kan abbaan fedhe waan fedhetti amanuu mirga isaati. Awwalee. amansiif isa ta'u waan isin jedhaartu dhagaarta. Tabtabuudha. Qashtii. Ajaa'ibuma oduu durii haasoftii bara. Awwalee oduu durii haasoo jirti bara isiin kasirnaa sana biran keenya maduree. Kullee haasa himee qashtiidhaan. Ano baleedi nama amantii jijjiirratee amantiin tasiiti mirgasiiti qeequun danda'u waan feetu mukatti amantee feetu islaamatti amanuu mirgasiiti. Wallahi mirgasiiti ani sii qeequun danda'u. Rabbii sii kanna islaamummaa rabbiin namaa kanna. An dirqama irra foon danda'u. Xiyyaafuu rabbi irra naatiisu. Tabtab godhe Oromoo. Amma naafa teessatti wal dhabnee kaane beektaa kullee koo. Walin damne naafatitti fufi. Tabtabnaa godhe Oromooti maal taatan? Islaamummaan durumaa osoo Nabi Muhammad hin dhufin islaamummaan jira nuun jettu waggaa tokko tokko. Ati immoo amma maal jettee kaate sahaabota jechuun uummata keenya hordoftoota Nabi Muhammad Nabi Adam irraa islaamummaan ni jirti hin Islaamummaan irraa islaamummaan Nabi Adamuu gaafa Nabi Adamuu islaama. Keef Hawaa fi Adamuu islaama. Qoyka. Atis akkana siraa naman dhaggeeffattu. Islaamummaan Nabi Muhammad durayyuu ni jira nuun jedhan. Sahaabota jechuun warra hordoftoota Nabi Muhammad warra isaanii wajjin islaamummaa tumse jechuu dandeenya. Wattaaddara isaaniiti warra amma irra caalaan isaanii kan jannataati jedhamee jiru. Jarri hin dhugu turani kan akka Amzaa fakkeenyaaf. Jarri nuu hin dhugu turani kullee kanaafan dhugaa ture yeroon islaamummaa keessa jiru jennaani. Sun osoo Nabi Muhammad sun osoo Nabi Muhammad hin ergamin ni kaayii naan jette kulleen. Akkas jechuun osoo Nabi Muhammad hin ergamin namni dukkana keessa ture jette. Egaa islaamummaa Nabi Muhammadtu fidee jechuudha. Osoo Nabi Muhammad hin ergamin namni eega dukkana keessa ture islaamummaa sin jettan Nabi Muhammadtu fidee jechuudha. Rakkoon ta'e nama dhaggeeffatu obboleessa kiyya Nabi Isaan dhaggeeffadhu alayhi salaam islaama. Nabi Yaaqub islaama. Nabiyyoonni 25 ofii hin beeka gartee rabbiin beekulleen xixiqqaan kunillee ergama rabbi 25 alatti illee ni jira. Dhaggeeffadhu. Kun hundi muslima ture obboleessa kiyya hijiba dhiisifirraa. Wallaahi laazim muslima turan. Ifirraa akkanumatti naasayin. Ifirraa naasayin. Ijoolleen keenya hundi keessan warras jala jirtanuu. Nabi Muhammad jalqaba islaamotaati maaliif jaaree? Jalqaba islaamaati. Akkamii sobamoo bakki sun? La hawla wala quwwata wallahi hijiba kana yoonni jaamu jiru jalqaba islaamaati Nabi Muhammad. Islaamotaati jaa Qur'aan irratti. La injen rakama la islaamummaan isarratti ni galama. Silaa waliin falmii jiraanne ragaa baasee si agarsiisa. La jiru islaamummaan isarratti ni galama obboleettii. Inni ergama waliigala addunyaati. Silaa gaa'ee ammaan tana as jirra malee silaa baasee si agarsiisa ragaa'e. Muhammad jalqaba islaamotaati jaa. Ummata Israa'el qofaaf ergame dhagee ummata Israa'el qofaaf ergame Nabi Isaan dhaggeeffadhu. Mana kee dhuftee ragaa qoy kulle mana kee dhuftee viidiyoo guddattee teessee akka kee kanatti ragaa siifa baastu carraan kennitaa fi siifan ergaa.
أبشر ركون كم ويا ما تابتنا أقول أوروبا تكشوا هذا لقدو تكشوا يوجو إذا أنتم بتدنا تابتنا أقول هذا Okay, dalaga. Yeroo fi inni jedhu kuni obboleessa keenya DJ giiftara guddaa waa hundaan nu bira dhaabataa ture fooloo naa godha akkaawuntiin isaa waa ta'e ijoollee keenya. Yeroo fi inni jedhu kun obboleessa keenya DJ dha daree hundi keessan fooloo godha mallattoo hidhuu balleessaa kunoo. Innan ol isinii galchee kun maaliif beekte jaana zalate fakkaan uummanni musliimaa kun uummata kiyyu dogoggoran dubbanne maal abbaa keessanii dogoggora hamin dubbanne. Dogoggora dubbatti waa amantii maaliif beekta? Abo ummata kanamu. Abo amantiin islaamaa waan beektu irraa malee hin beekne. Bakki barri quraana irratti Nabii Muhammad jalqaba islaamotaatii jaabarsan sisirreessu jiranii. Ati hin dubbisne iyyuu. San sisirreessu jiranii. Injirtu inni akkasiin raas waan goota sana shawwaduu feetaati. Na shawwaduu feeta obboleetii. Hayyee lubbuu erga akkas taateeti maaliif uummanni maaliif sallallahu maaliif shaadaa qabatanii ree maaliif gisee shaadaa jaan laa illallah Muhammad rasuulallah maaliif jaan ilaa illallah Adam rasuulallah maaliif hin jenne Adam musliimaa miti dhaggeeffadha obboleetii yaa zaman dhaggeeffadha si gaafadha ati amma musliima turte obboleetii barsi gaafachuutti hin jira yaa obboleetii ati amma musliima turte kara gabaabaa ati waan ati arraba keetirraa waan ati ati si baraa jira ati amma musliima turte Sifin dia bisa rakon ke buma Muslim turte. Muhammad tu Islam ture. Ate amma Muslim turte. Amanta. Ika fadda bar Islam ture sin jechuyu. Ate amma ul magar dia bisa mana kan Muslim turte bare. Ittiqaan fatti malee Muslima turte. Islam ofin jechuun kan faddan sin jeebar. Kota sena gare shada kota. Woi, gare shada tu kaisan tak Allah kan dah koi. Erga kota gare shada kaisan. Kota. Ani ada manti tim dak abba manti tim koi nama biong Allah ka. Dagai bulle. Mukani cecap. Kafe te fidaddu. Gafi gafanne yo kafe te nu fidaddu me Islamu ma sinirra Islamira ka butu asa wa hunda ti dafa yettu sa. Oh, tak tu kan dah jual. Tak tu kan dah gare shada kaisan. Gare shada kaisan dafa. والله تغير قوة الأرنب ترك انت له تاب كده ما أورمو ده تاب نقول أورمو انتو ما لقيت لنا نبي تدقوا ما لقيت أورمو ما لقيت جرتان أنا ما تجاهل أنا أوجي متى نلوك ما تبي بيخادني ما تكتك تقاري أني ده جرش هذا كيسا ما تكرر دي سنة راتيم تيا جولة تيجان ما تكنا أوجي متى نلوك باسون تندو نما ما بيك كوتا Tap-tap na goda romo, tap-tap na goda. Min fuda tambak abi